mootummaan naannoo Oromiyaadhaa naannolee biyyattii jiran keessatti manneen barnootaa ijaaruu itti fufeet jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa baajata mataa isaa baasuudhaan naannolee biyyattii jiran keessatti manneen barnootaa sadarkaa lammataa ifaa boruu ijaaruu jalqabee xumursiisuudhaan eebbisiisee hojii jalqabsiisaa jiraachuu beeksiseeti. Haaluma kanaan mana barumsaa ifaa boruu naannolee akka Amaaraa fi Tigraay keessatti ijaarsisuun akkuma eebbisiisaa ture guyyaa irraatis kibba Itoophiyaa godina Guraageetti mana barnootaa sadarkaa lammataa ifaa boruu ijaarsisaa ture xumursisuun eebbisiisuu biiroon barnoota Oromiyaadhaan beeksiseeti jira. Manni barumsaa sadarkaa lammeessaa ifaa boruu kun guyyaa irraa godina Guraageetti ijaaramaa ture xumuramuun eebbifamuu kan beeksisu itti gaafatamaan biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoodha. Manneen barnootaa sadarkaa lammeessaa ifaa boruu naannolee garaagaraa keessatti ijaarsisuun tajaajilaaf dhaqqabsiisaa jiraachuu himuudhaan fayyadamummaa waloo mirkaneessuuf tokkummaa obbolummaa irratti hundaa'ee kan jabeessu ta'us hubachiiseeti jira. Barnoonni meeshaa gamtaa ta'uu himuudhaan naannoon tokko qabeenya qabu naannoo biraa wajjin qooddachuun walitti hidhaminsa uumuu bira dabree faayidaa waloo mirkaneessuuf bu'uura ta'ullee Dr. Tolaa Bariisoo ibseeti jira.